Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa cimsuuf dursa fayyaa isaanii eeguun murteessaa ta'uu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Biirichatti Daayirektoreetiin Koorniyaa Waldaa Dubartoota Magaalaa Finfinnee waliin ta'uun bakka bu'oota dubartoota biiroolee naannoo Oromiyaatiif leenjii hubannoo uumuu kaansarii fiixee gadaamessaa kennaa jira. Sagantaa kanarratti caasaa hooggansa dubartootaa fi seektara fayyaa dabalatee miseensonni koree waldaa dubartoota biiroolee naannoo Oromiyaa argamaniiru. Sagantaa kanarratti dubartoota dinagdeen hawaasummaan akkasumas siyaasaan gahumsuuf fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu fi fayyummaa isaanii eeggachuu akka qabanii fi leenjii kanarraa kaansarii fiixee gadaamessaa irratti hubannoo akka argatan kan taasifamedha. Haasawa ganagaan dhuftanii kan taasisan dura teessuu waldaa dubartoota Oromiyaa damee Finfinnee aadde Taafarraa Ubishat leenjii hubannoo ittisa kaansarii fiixee gadaamessaa fi harmaa waliin wal qabatee kan hojjetaa jiruu fi dubartoota galii gadaanaa qaban rakkoo hawaasummaa fi dinagdeen yeroo gabaabaa keessatti hiikuuf sagantaa maaddii qooduu dubartoonni ogummaa adda addaa baratanii galii ofii isaaniif akka maddisiisan deeggarsa yeroo garagaraatti kennaa jiraachuu himan. Gama hawaasummaatiin kunoo ammallee leenjii hubannoo ittisa fiixee gadamee kaansarii fiixee gadameessaa fi harmaa wajjin wal qabatee leenjiin akka inni kennamuuf kan hojjetaa jiruu fi dubartoota galii gadaanaa yookiin mindaa gadaanaa qabanillee rakkoo hawaasummaa isaanii akka isaanii hiikkachuu danda'an deeggarsa garagaraa yeroo garagaraatti kan gaggeessaa turee fi rakkoo dinagdee dubartoota yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti hiikuudhaaf illee sagantaa garagaraa qopheessee kan hojjetaa jiru. Daayirektara Koorniyaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Siistar Salaam Hasan dhukkubni kaansarii fiixee gadaamessaa kun akka biyyaatti yaaddoo ta'uu himanii dhukkubichi akka biyyaatti dubartoota 7,000 ol waggaa waggaatti akka qabaman eeranii dubartoonni 5,000 ol du'aatiif akka saaxilaman himan. Kaansariin fiixee gadaamessaa osoo mallattoo mul'isin osoo ofirratti hin beekin yeroo dheeraa duukaa jiraachuun dubartoota keenya kan ajjeesaa jiru. Akka biyya keenyaattis naannoo dubartoota 7,000 ol waggaa waggaatti qabamu. Isaan keessaa akka biyya keenyaatti dubartoonni 500,000 ol du'aatiidhaaf saaxilamu. Dubartoota 5,000 saniif akka addunyaatti immoo dubartoota 600,000 ol dhibeen kun mallattoon kun pre-cancerous lesion kun mallattoon dursa kaansarii fiixee gadameessaa irratti mul'ata. Akka naannoo Oromiyaatti seektaraalee keessatti yommuu hojjetamu dubartoota 5 keessaa 2 irratti dhibeen kun kan argamu ta'uu dubbatan. Akka naannootti seektaraalee keessatti innaa hojjennu duula adda addaa innaa hojjennu dubartoota 5 keessaa 2 irratti in argama kan jedhu sun nutis dubartoota 60 yoo sakattoofne dubartoota 20 dubartoota 15 mallattoo kanarratti argina. Dura teessuu waldaa dubartoota Oromiyaa aadde Roozaa Biyyaa hojii kenna tajaajila lammummaatiin dubartoota mana haadha hiyyeessaa suphuu fi ijaaruun deeggarsa meeshaalee barnootaa daa'immaniif kennuu fi qonnaan bulaa fi horsiisee bultoota akkasumas dubartoota hojii hin qabneef xiyyeeffannaa addaa itti kennuun deeggarsa taasisaa jirra jedhan. Jaarmiyaaleen kun hojii kenna tajaajila lammummaa sadarkaa hamma gajjallaatti dubartoota qonnaan bulaa horsiisee bultuu dubartoota jiraattota magaalaa hojii hin qabne irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan deeggarsa olaanaadha kan taasifamu. Mana haadha hiyyeessaa ijaaruudhaan suphuudhaan deeggarsa meeshaalee barnootaa daa'immaniif laachuudhaan dhiiga kennuudhaan akkasumas hojiiwwan ashaaraa magariisaa dhaabuudhaan hojii gurguddaadha kan isinis keessatti hirmaattan jaarmiyaalee keenyas kan qindeessaniitti deemaa jiran. Sadarkaa hoogganaa biirootti gorsaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Miratuu Taarraqeen gama isaaniin akka biiroo fayyaatti rakkoo fayyaa dubartoota irra gahu hambisuuf bal'inaan hojjechaa jiraachuu himan. Gama biraatiin fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf akka seektaraatti keessattuu dubartoonni dandeettii raawwachiistummaa isaanii cimsanii gara hooggansaatti akka dhufan caasaa seektara fayyaa sadarkaan jiru waliin qindoominaan hojjechaa jirra jedhan. Fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaaf akka seektaraatti keessattuu dubartoonni hooggansarra jiran fayyadamummaan isaanii akka mirkanaa'uuf gaayidlaayinii adda addaa qopheessuudhaan isaan hojjechuudhaaf yaalii guddaa gochaa jirra. Kan qofa odoo hin taane leenjiiwwan adda addaa hubannoo dubartootaa cimsan, dandeettii dubartootaa cimsan akka seektaraatti irratti bal'inaan kan
sektara kana keessatti irratti hojjechaa jirru. Hirmaattonni leenjii kanarratti argaman yaada kennaniin dubartoota irratti kaka'umsa uumuun yaala kaansarii fiixee gadaameessaas akka taasisanii fi dubartoota biroofis fakkeenya akka ta'an dubbatan. Keessattuu dubartoonni keenya yeroo baay'ee sakatta'insa kana keessatti qormaatamuuf yeroo baay'ee sodaatu. Kanaaf dubartoonni keessattuu dubartoonni shanan kunniin seektara hundumarratti iyyuu durataa fi itti aanaa fi barreessaa fi miseensa nama lama qabate kan asirratti argaman jechuudha. Kanaaf isaan hoo qormaatamanii jiran qaama itti aanullee yookiin biiroo isaanii keessa jiruufis fakkeenya ta'an waan ta'eef dubartoota hunduma keessatti iyyuu kaka'umsa uuman waan ta'eef kanaaf isaanirraa eegalame jechuudha. Nurraa eegalame jechuudha. Leenjichis guyyoota lamaaf kan turu ta'uu sagantaa ba'eerraa hubachuu dandeenyeerra.